Viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufee akkuma suurarraa irraa argitan kana obboleettii teenya Kamiilaa maaltu ishii mudatee akkanatti ishii boochisa laata osoo jennee maalidha? Ani yeroo baay'ee nan laala wantoonni miidiyaa kanarratti argaman hundi isaaniitu dhugaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif taanaan chaayinaa lamataa isaanii guddifachuuf jedhanii namoonni waa baay'ee hojjetaatii jiran baay'eedha waan ta'eef namumayyuu amanuun baay'ee ulfaatira yeroo kanatti jechuudha. Akkam akka ta'e piraankii fi dhugummaa isaatu adda baafachuu dadhabneera sa'aatii kanatti. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka faala jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa ayyoyyaa isiniin jedhe warreen amantaa biroo taatan. Egaa har'a immoo viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebineeti jirra. Warreen maamila simbootuu bitaatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo warreen maamila simboo hin taane koottaa maamila simbootti dabalamaan immoo dhaamsa kootii viidiyoo yeroodhaan darbu irratti immoo yoo komii qabaattan yoo qeeqa qabaattan arrabaan ala koomentii nu barreessaa isiniif deebisna isiniin jedhaga. Egaa anillee akka nama tokkootti viidiyoo tokko dhaggeeffattee erga dhaggeeffatteen booda immoo yaada ati ilaalcha ati qabduu fi yaada sammuu kee keessa qabdu sana ibsachuun mirga qabda jechuudha. Chaayinaa lakeetii irratti waan barbaadde hanga beekumsa namni hundumtuu beekadha osoo hin taane hangam akka namni dhugaadha moo wantoonni miidiyaa kanarratti jiran hundi isaaniitu dhugaadha moo soba jennee adda baafachuun barbaachisaadha. Maaliif taanaan yeroo hammaa kana dhugaaf soba adda baafachuu dadhabnee baay'ee rakkataatii jirra jechuudha. Maaliif taanaan anoo hin beeku namoonni sobas bu'aatii ni jiranii isuma dhugaas bu'aatii jiranii. Egaa akkuma kana yeroo baay'ee Kamiilaan yeroo namni sim fuudha jedhee ishee kadhatu isheen illee hin sarmitu turte. Har'a immoo namoonni gaa yoo ati jalqaba diddee bakkuma kaleessaa sanatti si ilaalan dhuguma jaalalli abdataa qabeetuma akkasiin ishii boochisa moo yaaduma chaayinaalii ittiin guddifachuuf kan jedhu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Piraankiin ijoollee Yaman hojjetan keessaa yoorreen piraankidha ta'e waggaadha hanga waggaatti malee piraankii isaanii dafee hin xumuramu jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaaf Kamiilaa kana immoo maaltu mudatee maaliif boochee yoo jenne egaa jalqaba jaalalli kennaa Waaqayyooti. Jaalalli Waaqni rabbiin kee amantaa kam keessaa jiraadhu rabbiin tee nama kana faana ireen kee ganamaa nama kana faana yoo siin jedhe nama sana faana yookiin ati jaallattee osoo hin taane yookiin inni si jaallateeti osoo hin taane inni si jibbee ati jaallattee waanuma inni si jibbeedhaaf ireen kan keetiif kan isaa wal bira jira yoo ta'ate yoomiyyuu gargar bahuu hin dandeessan carraa walitti sin deebisuu dandeessi jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee jaalalaan baay'ee miidhamna jechuudha. Gaafa nama jaallannu laphee qulqulluudhumaan laphee keenya finneeti kan nama jaallannu. Garuuti immoo gaafa jaalala sana keessaa namni nu gatee deemu keessaa bahuuf baay'ee rakkanna namoonni baay'een. Gaafa jaalala jaallattu jalqabumaa jaalalli maal akka ta'e erga bartee nama kan faana jaalala eegaluu fi yoo jaalalli sun immoo si qabee immoo namni sun siif hin taane yoo kara fuulduraa si gatee deeme maaliin godha jettee jalqaba of qopheessuun barbaachisaadha dhala namaa kamiifuu jechuudha. Namni eenyuun jenne hin jiru. Namni jireenya addunyaa kanaa keessaa dhiirrillee shamara malee hin jiraattu, shamarrillee dhiira malee jiraachuu hin danda'u. So kanaaf immoo dirqama maal gochuutii qabna yoo namni sun nu gatee deeme nuti maal gochuu qabna jennee of qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jalqabuma nama jaallannu kan akkamiitii wajjin hin jiraachuu dandeenya. Namni kun nu ta'amoo jireenya keenya wajjin hin jijjiiramoo daandirratti nagata jettee teessee yaadutii qabda jechuudha. Qormaata keessa galtee erga jaalalaan qabamte dalapheen kee miidhamte boo'u osoo hin taane osoo jaalalatti hin galin dura maaltu na eeggata jaalala kanaaf immoo aarsaa akkamiitu na eeggata jettee ofuma keenya eenyu jechuutii qabna jechuudha. Of qopheessuutii qabna. Kanaaf yeroo darbe abdataa yeroo baay'ee ani jaalalaan qabame jedhee yeroo manaa bahee bakka urufa tokko caakkaa miti dhagaa keessa yeroo taa'u argitanii jirtanii yeroo sanallee innillee jaalala isheetiin qabameeti jedha. Har'a immoo nama biraa argadhee galata isaa jedheeti kan ililchu jechuudha chaayinaa isaatirraa. Ishiin immoo jaalala isaatiin qabamee jetteeti kan akkasiin bu'aa jirtu. Hangam dhugaadha yoo jedhu dhibbaan dhibba wanta akkanaa dhugaadha dhuguma isuma dhugaati jedhee hin yaadu. Maaliif taanaan dhugaa fi soba adda baafachuu dadhabneera miidiyaa kana keessa. Baay'ee ulfaatatee jira namni kam. Erga jaalala jaalattee booda immoo nama sana immoo yoo inni sirraa deeme akkam gochuutii qabda. Jaalala jechuun kennaa Waaqayyooti. Faana galtee yoo edda faana galtee namoonni waliif hin taane ni jiranii. Akkasumaan jaalala eegaltee yookiin dogoggorri sirra ta'uu danda'a yookiin dogoggorri isarra ta'uutii danda'a. Gaa akkuma jaalala lapheedhaan isa jaallatte sana bakka irraa fagaachaa hanga tokko nama jaalladhu malee hin amanin
nama kan jaallattu ni jaallatta of beekta malee nama sana beekuu hin dandeessu yeroo hammaa keessattuu dhiironni wayya maammadoonni hin danda'amne ofii keenyaaf jaalalatti nu galchanii ofii isaaniitiif duubatti deebi'u gaafa inni nu duubatti nu deebi kan ammoo nuti maal gochuutii qabna maaltu nurra ga'uutii danda'a akkam goone immoo jaalala sana damdamannee ofirra dabarsuutii dandeenya gaafa nama tokko jaallattu namni sun yoo sii ta'e si faana jiraata gaafa immoo inni deemee ofii isaatiif dhufe waan na ta'eef haa deemu jechuudha maaliif taanaan dhalli namaa kam ofii isaatiif dhufe waan na ta'eef isimiti kan kadhatee sin jaalladha jedheef isa si barbaachuu mana kan dhufe waan na ta'eef kun immoo wanta takka waan namatti dhagahamu hin qabu jechuudha jalqaba maal gochuutu barbaachisaadha of qopheessuudha jireenya dhala namaa kam keessattuu of qopheessuun gahee guddaatii qaba jechuudha egaa Kamiilaan akkamiin maaliif boochi yoo jedhani akka piraankiin jenne namni akkamiin imimmaan kana akkasiin gadi dhangalaasa jechuudha ana na dhibe baay'ee jechuudha dhugaa jedhee fudhachuudhaafi jaalalaaf akkanatti nama boochisaa gaafa jettu immoo gaafisittu immoo of keessatti jechuudha osoo na ta'e maaliif jennaan yeroo hundumaa maaliif boonya nuti yoo deeme isatu nu barbaacha dhufe allamaa nagaa ati hin miidhin malee nama kamiyyuu yoo miite inni si haa miidhu hangam barbaade inni si haa miidhu ati miidham hin miidhin maaliif taanaan ati kan isa caalu argatta malee kan isaa gadi hin argattu jechuudha namni tokko gaafa jaalala keessatti si miidhe jaalala sanaaf nama sanaaf hin booyina isatu deeme simmiti kan barbaacha dhaqe isatu sin barbaacha dhufe miti mana keessan isinneellee akkasuma akkuma inni sin barbaacha dhufe sana ofumaaf deebi'e waan na ta'eef ofii keetiif kutannoo qabaachuutii qabda namoonni hedduun jaalalaan miidhaman jechuudha dhiira yoo taate ofiif si barbaada dhufee quddusaa qabatee adeemu wanti inni sirraa fudhatee deeme omtuutuu hin jiru jechuudha ofii keetiif sammuu of jeeqxee boochee maal jettee lafaan of qaxqaxuun dhiiraaf jedhanii baay'ee barbaachisaa miti akka kootti jechuudha maaliif taanaan jireenyi lafa kanarraa yoo carraan kan keef kansaa jedhe yoomiyyuu adda ba'uu hin danda'amu yoommoon lakki kan keessanii meejan immoo wajjin hin jiraachuun dirqama miti jechuudha kanaaf immoo hanga jireenya nama jiraattu keessatti hanga jaalala qabaattu keessatti jaalala tokko maalidha namni kun nama jaalalaaf ofiisaatiin maqaanumti jaalalaatu maalidha jennee ofii keenya of qopheessuun barbaachisaadha jalqaba booyitiin dura jechuudha nama jaalalaan qabnurree jaalalaan qabamne yoo booda dhabne yoo booda arganne akkam taana jennee of qopheessuun barbaachisaadha edda miidhamne boohuun maal akkasiin maraachuun hin danda'amu dhala namaa waan na ta'eefu hundumtuu ni jiraata guyyaa eenyu jettuun beekamu baqa guyyaa akka tasaa argachuus dhabuu akkuma jaallatte kana sirraa deemuu wanta danda'uufu hanga galfattee mana kee keessatti galfattee gaa'ela godhattanii waan hundumtuu xumuramee seerri hundumtuu guutamee manatti wajjin hin galtan gaafa sanarree lapheen kee sirriitti ciisuu danda'a garuu hanga lapheen kee hin ciisinitti baay'ee ulfaataadha maaliif taanaan jireenyi dhala namaa dhiirota bara kanaa yoo taate har'a ni jijjiiramu boru jijjiiramanii har'a jijjiiramanii hin beektu waan ta'eef so kanaafuu of qopheessuun barbaachisaadha jireenya kam keessattuu jaalalaa boowoo osoo hin taane isatu si barbaadu dhufe waan na ta'eef akka gaarummaa kee ati nama sanaaf gaarummaa ooli maaliif taanaan dubbichi kun ana yeroo baay'ee soban jedha malee dhugaadha jedhee fudhachaa hin jiru maaliif jennaan bakka namoonni yeroo hammaa kana miidiyaa irratti akkas bo'aa jiran kuni chaayinaala guddifachuufi malee waanuma jaalalaan akkatti mimman nama buusisa jedhee hin yaadu jechuudha kanaaf obboleewwan koo yaada fi qeeqa yoo qabdan bifa koomentiitiin naa barreessaa yoon dogoggora qabaadhe immoo dogoggora qabdaa bakka kanatti sirreeffadhu jechuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedhaa laayik sheer gochuu immoo hin dagatinaa warreen immoo sabiskiraayib naa gootan immoo guddaa tokko galatoomaa hedduu sin jaaladhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii